think yang kana mete so kana oli juta e aina ma think kan ko aka onne badona qaban nan beka amma be so sita badna tabanna sadi tudu jirati ati tudu forman de sabar ya ani sama qarar rajra insha Allah gizi dufta ma gizi dufta wa hiya sarabata asra chuna kam like TikTok ni istami عندك كيسا يوزر بيسا غافا دوي يودي الله علم سلا غافا دوي يرا ما متري غيا سيون من بروفا يدا من تيك توك مو ابدا انديست عن تيك توك ايش ايه غافا جار سغيتي جولمتي المان هورتي المان اثر كبچا هرمون وسيسا تيك توك رتيس مالي باي ذا واي انكاي تدالو بي فرنجي دلا دارا كايرو كنا كيس اصو هنتاني نو جاتو يا بي فرنجي خيساتي بي فرنجي خيساتي علمو قدس نجرو سنداني بي فرنجي كيس يو دليتين جده علمو تي دوران درته اسي دبكن كنا يرو اسين غلطه نياته رده ديكته رفته انا مو تيك توك ني فايدا يچو جارسخيو ما جارسخي ان مال قد اف جارسخي وننغرو ay wani ni sibude mali nya chumiti hani rafate tata nyaka ni godaf ka kanyatu ni godaf ka dugu ni godafi nan ko ami de ko ami retu nya tabar mala so divide me ma tu jirwa me ka jira ana ba za wai jechu da illa herme bulti ke sagale tanan akam na mota to ko lab injiro online ra herme bulti ke sagale miti to ko pa online akam mati fayyadama yero singili fayyadama jiru kana irra dibakesa percentage tamani hirbesa takayed lamma tare debe dibakesa percentage tam akka amma jiru kana irra jechu segalemiti kana to ma akka ma jiru kana irra dibakesa percentage tamati online tiktok ni hirbesa yo kana mo online khamilo yo karora kan koti jechu karora lamma ta irratti erga herme boda abba manakiya biragahe yilik kiro abba manakiya manatti gale an online wala jinni wala jahanka karori kiya fayon kiya tintalan kiya jireni kiya isa qofa saati inni mana keessa jiru sanitti hanga inni bayutti jechu sigalati ifaaf bakka ken gifti fi khana barbaachisu be taami gisa dufte wanta katti sitte fakkaatu kan shufti yani isaaf bakka kenna wal magalatti isaaf bakka kenna taayimi kiya isaaf qooda jechuudha yeroo ijoollee kiyyaadha ijoollee kiyyaaf qooda jireenya kiyyaa fi online waaqaaf lafa maacheem jechuudha. Galatomi sodda way soddaan dhuftee na gargaarte maashaallah galatomi ashite. Akkas seegalen jedhee yaada amma baay'ee way. Naagale akka gaarii naagale. Ani wanni jechuun yabar gizee takka chirraa baatee tiktaakilee si fayyadamsu ati yeroo bal'oo keessa jirte ni dhiiste dhibarra dhibatti. Fakkeenyaaf hatamma Kanaadaa jirta. Kanada jirta TikTok yeroo seentee fayyadamtu qabda. Yeroon kun ammoo dantaa jireenya keetiitiif biiziidha. Jaalattee osoo hin taane giddiidha jechuudha. Baby taayimii hojii kan keetii TikTokidhaaf jecha wayii hin balleessitu. Kanaaf ni dhiifta. Amma anis akkuma sanii jechuudha. Wanni biizii na godhu kan jireenya kiyya balleessu yoo TikTok kana fayyadame jireenya kiyya balleessu jiraan namni dhiisaan TikTokin maal abbaa isaati. Akkas godhu. Maqaan jijjiirratamu maqaa akkasuma dhiifta gaafas dhufte. La maqaa kanan jijjiirraan. Akkuma interview jette suni feemusaan tettee gadi lakkisuudha. Tokkoffaa feemasaan itti ta'ee namaatu ittiin na beeka osoo amma jijjiirradhee iyyuu namni naaf hin beeku. Lammata sadee deebi'ee Jawahar Muhammad akka malee waan jaaladhuuf jecha abatannee baree bara maqaa isaa jijjiiruudha. Way maqaa kee Jawahar Muhammad duba moo haadha siikeeti maal jechuudha. Maqaan kee bar waan ofii koo jawwee jedhaa bar. Akkas jaasa maqaa kee? Maqaan TikTokii siin jedha TikTokii. Egaa maqaan kee yoo haadha faati qofa yookaan waan fi dhumarratti baastee bar? La waan ofii koo jawwee jedha bar maqaan TikTokii kiyyaa yeroo gadhooftee laata. Guutumatti guutumatti. So sun jecha jijjiirtu jechuun as gizee dhufte jaartii namaa gizee taatee TikTokirra baatee maqaan kiyyaa akkana ani haadha faatee maqaan kee maqaa kana jettee maqaa kee hindeeffattu maqaa kee haadhaaf abbaan si baasan. TikTokii maqaa kiyya haadhaaf abbaan kiyya naa baasan immoo hin deebisu. Why not? What's the problem?
Ani jaarsi kiyya maqaa tiktookiitiif na jaalatamu maqaa tiktookiitiif na jibba. Yoo jaarsi kee ani maqaa keetiin fedhaa maqaa kee Faatuma taatu Halima taatu maqaa keetiin fedha yoo siin jedhu. Maqaa kiyya fedha tanaan onlaayinii irras baay'isawwee dhiirri onlaayiniitiif dhiirri lafaa garagara ni beektaa miti. Haisilaa ani bela fayyadaa lafti baranii nama biraati. Osoo ka fedhe ta'ee dhiira onlaayinii irraa hin heerumaan. Macheem jechuudha dhiira onlaayinii irraa hin heerumu takka. Lammata immoo namni onlaayinii irratti ati argituu fi namni lafatti argitu waladda. Seegala waladdaa jechuudha garagara. Kanachi irraa hafe ammoo lakki maqaa onlaayinii irratti akkas jettee baafachuu qabda ka jedhu yoo ta'e inni nu duraa onlaayinii maaf na jaalatee rarraa ofii guuratee haa deemu rarraa kiyya guuradhee deema oo bargee. Ulaagaan siin jedhu ulaagaa majaarisa kee ulaagaa labsi kaa'ee ani waan akkanaatiin fedhe siin jedhu gootu. Maaltu sagalchi fakkeenyaaf maqaan dhaloota kan kooti kan isa barbaachisu kan itti nawaamu na barbaachisu yoo ta'e nawaamu mana keessatti maqaa kabajaa nawaamu argitee haadha ilmoo isaatii jiruu isaatii nawaamu kanachi irraa hafe immoo onlaayinii irrattis akkas jedhii moggaafadhu kanaan jedhu yoo taate inshaallah maan fa'i kan mana viillaa warqeen ijaarin ta'in. Viillaa dhiistee mana dhiistee haadha faanii jecha mana viillaa cuma dhiiste awwaata ajaa'ibaati. Ma jaalatta maqaa? Ani sanii miti bar giddaajiin fedhu baqa giddaajii. Injira miti jaalalti akkuma Khadiir Maartuu jedhe jaalalti maalidha gara lamaaniin eeguun irratti maalidha jedhe. Jaalalli kana irratti dirqiin hin jiru beeki. Ani san bitu inni nan bitu. Nu hullachuuyyuu madaala keenya eeggannee deemu. Bar nama tokko gisee jaalatu waan inni jenni gootamuun gootati. Maal godhinaan jedha fakkeenyaaf inni. Fakkeenyaaf ani akka haadha faate namni siin jiru arra booda hin barbaadu yoo siin jiru. Tata sana hawaasatutti nawaama gadi bahee haadha faate jettanii waaminaan jaartitti jedhee haaseeratu. Ansilaayyuu ilma adeera kiyyaa ta'e yookaan ammoo ilma abbeeraa kiyyaa ta'e seerachuu hin danda'u. Jaartitti haadha faate jettanii waaminaadhee labsii alabsu. Ani rakkoon qabu. Inni hayyamtaaf. Ani hayyamaa fi jaartiiti haadha faata jettanii waaminaa yoo ka jedhu ta'e rakkoon qaban na hayyamaa fi ani. Ambar maqaa tiktokii eessarraa hin jijjiiru jedhee bar. Maqaa tiktokii hin jijjiiradhu malee waan biraa ammoo adiidhaan abbaa manaa kootiif ajajamtuudha. Yoo tiktaakuma Huseenin siin jee hamma tokkoof hamma ilmoon alaltu. Waati riiziniin maalidha? Riiziniin maalidha? Sodoofachuuf. Ni gartaami waan deemu jiru nama asirra fuudhee cufa waan ni godhu jiranii. Gargar baasuuf murachu jiran nama wal fuudhee cufa. Barsuni. Si gartee sodoofachuuf gartee akka ziqeeyaatti sodoofatee namni tokko narraa laalina gartee ati heerumtee mana galtee ilmaan hortee ilmoo dhaltee gisee ilmaan dhaltee booda baachisa booda gabbaata. Si baasa? Onlaayiniin dhiisin fakkeenyaaf onlaayinii irratti ansiin jedhee bara. Yoo kan asirra qara akkanatti taa'u ta'e amma yeroo singilii akkanatti taa'u ta'e gaafa heerume ammoo meebii iskaarvii kiyya kan akkana godhadhee dhufuun mala. Seegala. Akkana godhachuun malaa jechuudha. Irree kiyya kan amma argitu kana akkana uffadhee dhufuun mala hin beekamu akkanatti. Yoomta qaama kan garsiisu duraanis. Waan kanuma darbe ammoo lakkiqa onlaayinii guutumaan guututti dhiisirraa baddii ka jedhu yoo ta'e sababa na dhiyeesse sababa oli. Ani finni afaan takka dubbannaa ilaafi. Hinaafa akkas godha hinaafa. Ilaafi walii galuu qabna sunillee giddii miti beekti dhiibbaan ilma dhalchituu sanii giddiidhaan miti walii gallee. Giddiidha. Giddii miti jettisa giddiidha dirqidha. Dirqama. Abadan dhiira jala dirqiidhaan hin bulu. Dhiirri kana booda dirqiidhaan akkas godhee isii akkasitti bulcha kan jiru yoo jiraate dogongoree jira garaa haadha ofii keessatti deebi'ee haadha dhalatu yookaan ammoo chaansii biraa barbaada. So ati amma dirqiin jaalisa kan jirti hin bulu jetta ammaa qabee baqaa jirtu as gisee dhufte faa bara ati dachi balleessitu bara. Malas beetana faa bakka qawween si eegan bakka qawween faranjii si eegdu.
Bulu nyaan ni bulu dirqi na namas inshallah to miti khairo miti dad qile asi gadi jira dadi dirqi na ni bulu na ba mana ke galati wa yuri sin mal no ni dirqa man sa gala bulu ani enno to enno gadi Wow, ada fate. Tani. Ati jechuun dhalaa faranjii taatee ijjate jechuudha. Irraanfattee jirta aadaa ta'e Oromoo. Giddiin bulta. obboleessa kee dhaggeeffadhu zamana durii san ka girgiddan nama dhiitan san kan gara nama boksii nama qaban san ka gara naasiyoon nama kaasan san kan naasiyoon nama deesan kaalchoon nama qaban san zamana sanitti hin bulaan dhaabbadhee yoo hafeetti hin gammada maal jetta. Hai. Hai ilmo horuu feetu jaarsa nagayaa fuutee nagayaa mana galtee dirqama buluu feetu dirqama bar bulchi amma bada dirqama bar. Naangeeffadhu atama ilmoo dhalti aniifati ilmoo walirraa dhalleerra haa jennu fakkeenyaaf. Inshallah. Amin. Ati yeroo hundaa hiraariidhaan na bulchi ta'an. Hiraariidha jidduuti yaasan ta'e hiraariitu jira. Ilmoon sun akkamii guddatti? Ilmoo hiraarii taatee guddatti jechuudha. Waan dirqisi bulcha jechamoo? Kanuma hunda irra maaltu barbaachisa beektaa? Aniifatis afaan takka dubbanna waan ta'eef yaa haadha faaxeetiyyaa. Yookaan ammoo yaa oomaniitiyya. Ilamee wanni kun akkanaa takka ida'uu takkaa lama taati. Malee takka ida'uu takkaa afur hin taatu jennee yoo walitti himne jireenya keenya bareechifannee jiran. Achi ngaa kaan lakki kootu lukatii eegala bulii kootu ammoo lukatii miici dhugi. Wanni akkasii sun ammoo sirna dargii keessatti yeroo dargii yeroo kunoo Haayisillaasee gad jedhanii luka arraabanii san argite Haayisillaasee waliin lufte yeroo sun. Jaarraa 21ffaa keessa jirra. Jaarraa ilaameedhaan wal bulchan san keessa jirra. Adi drama movie hedduu ilaaltee lafa qaxaa Ameerikaa gaarii miti. Movie hindi ilaaluu qabda. Jaarsi kee dirqisi bulchuu qaba. Hai. Ta amma akkana godhatu biyya tana yoo dhufte nama dhiistuu ban 911 inta nama lafa raafixu si 911. Hai. Biyya baqaatu kana jettu. Namni obseeti gizee as dhufe booda ja'a. Bara moonati jechuutu kasfuudhu ammaa kalafa kaayatee jira ammaa. Michiyoon tun ammaa biyya baqaatti kana jettu. Biyya tana yoo dhufte nama dhiistuu ban. Riskiin biyya bakka jirtu rabbi beeka. Fakkeenyaaf anamma biyya kana bayanii heeruman jedhee abdii akkasiin qaba. Meebi as keessatti heerumuu danda'a. Itoophiyaatti galee heerumuu danda'a. Sa'achuuyyuu gahuu dhabuu danda'a. Rabbitu keessaa qaba bakka jirtu. Gin ammoo Kanaadaadhaaf jedheetiini inni ammoo mataa kiyya gadi qabeetiin mataa kiyya bishaan keessa na bulchuun qabu. Aniif inni walii gallee ni bullasiin jedhee bara. Bakka dirqamni hin jirretti dhayaan hin jirre daddarbaan hin jirretti uwwiin hin jirretti anaaf inni afaan takkaanii ni bullaa jechuudha walii gallee. Onlaayinii fayyadamuu kana wanni irratti na dhooggu maali? Riiziniin maali inni? Inaaffaa tokkoffaa inaaffaa. Inaaffaa lammaffaa akkuma abuluu fi abuluu kanatti isin xamadan. Kam gootu? Sun akka bar galmee takkarra yookaan ammoo doosee takkarratti akka ati itti himatte waajirri poolisaa si keessummeessaa beeki. Akka ati itti himattetti waajirri poolisaa si keessummeessa. Fakkeenyaaf maaliif siin jedhe ati haadha manaa tantee tana gaafa onlaayinii kanarra waliin dhuftani kabajaa itti hortu wayititu jira. Wantoota isiidhaan jettu ta'ee, wantoota isii waliin gootu ta'ee, wantoota isii waliin fayyadamtu ta'ee, waan ala fayyadamanii fi waan mana fayyadamantu jira. Namni gariin kan miti mana keessatti waliin haasa'u miti usuu siree irra jiraatee yuuzim jedhee qaamuma garaagaraa qabaniif itti fayyadameetiin bu'u waan takka itti haasa'u yoo hin dandeenye jaartii ofii gaafa miidiyaa irra fide akkana godhata waliin akkana akka kabiraallee hafarsuuf jechuudha jaartii isaa san ofii hafarsaa jechuudha. Isiin illee ofii of hafarsiti. Dhufee ana haadha manaa namaati innis abbaa manaa kiyya erga haadha manaa namaa ta'e akkuma siin jedhe gaafa qaama kiyya sattaradhe gaafa haasaa arraba kiyyaa kana sattare namni narraa mulqeetiini naawwanno yerooyitu hin jiru wanni isa hinaafsisu hin jiru jechuudha. San akkaataa ani itti deemetti isteeppii adeemsa kiyyaa yookaan jireenya kiyyaa irratti hundaa'aa jechuudha. Maqmaaqsa Oromoon beektamin harkiin booda maal fiddi jette Oromoon duraanuu? Okkoo san siin jedhaa jira anuyyuu na dhossii fiddi jedha. So suni jechaani barsuumaa fi siinjaa gaafa bal'oo baatetti gaafa fayyadamtetti xiqqeessuu qabdu dhibbarraa dhibbatti.
يوجروا بريتو أبدا أنا يوبدكيس أنا يوبدكيس ديم سكية يوكان أما يو أسي قد بهي إجت بجتودا سنتيمتر شانتا مجاهتا وإجت ديدما ديفيس إجت أغافا إيرو تو كان هي تاتي أكبر أنا جاي كبدا يا عيني سدومتي نجيان تاتي maal godhan baran torbee taka qofa bar oma fedha yoo ta'e wanni ollaanii kanarra torbee taka qofa si bookkisanii bar namallee ajjeeftu duutullee torbee taka qofa si bookkisan kana wanti kana torbee taka qofa naf bookkisanii gaaf kan ammoo hin jiran agarsiisan. ammoo biitii ati tukuni ajendaa tiktaa kana guyyuu ajendaa nama baasaniif wal gizee ajendaa baasan kana wal mari'atan moo kamisa walitti taatanii ana dura dhugaa ana booda dhugaatti dhugi shina jees fulaan dhiitiin mana cabseen akkas wal mari'atan moo kam sanii bara mamaatu waatu jira beektaa wanni jiru sun maal yoo jette. Gatteessanii akkamitti isaa gatteessanii yaada waliin fiddee like itti yaadu akkamitti shororkeessinaa. Ambaayizawee kaayiroo miti an kaayiroon jedhamu kaayiroo kaleessa itti dhufe ammas kamtu bada kamtu meeshaalee waan beeku qabu. Amataaf deemta. Yaa ji'a 8 amma jechuudha. Tokko sanii lammata taree deebi'ee wanni siin jechuu barbaadu maali beektaa? Nama kennatu ilaalcha wayii qaba. Ilaalcha namni sun qabu maali beektaa? Yoo ati hiyyeessa taate akkuma waan fayyaa dhabdee malkiillee dhabdee nama gadi taate bakka afaan irratti fincaanuu takka argitee hin jiraa miti lukaan si xaragatanii si bira darbuu takka. Akkasitti silaalan gaafa ati hiyyeessa taate. Ati hiyyeessa jechuun gaafa fayyaa hin qabne malee gaafa malkii dhabdee miti yookaan gurraachattee miti yookaan biyya baqaa keessa jiraattee miti. Ati hiyyeessa jechuun gaafa fayyaa dhabdee siree irratti galtee namni fincaanii fi uddaan kan keessa jalaa guute ati hiyyeessa jedhamtee namaan ceela'amtee namaan tuffatamta. Maaliif harka kan keetiin waa godhachuu hin dandeessu waan ta'eef. Amma uummata ijoollee kaayiroo kana keessa jirtu namni akkamitti ilaala? Hiyyeeyyiidha waan qabdu bakka hin jiraa miti hundinuyyuu jaruma irratti ba'aa buufachuu deema. Jaruma irratti ba'aa buufachuu deema. Meebii haadha faateetii fi namoota biroo asliifaa namoota biroo onlaayinii irra ilaalanii akka barbaadan ijoollee kaayiroo jechuu danda'a. Ijoolleen kaayiroo wallaahi kan yookaan bakka dhaabate bakka gachiisee bulu hin qabne fuulii nyaatee dhokatee jiraataa jiru hedduutu jira jechuudha. Argitee kan fuulii takka nyaatee dhokatee jira nyaataa jiru hedduutu jira. Akka itti jireenya biyya kana osoo keessa dhuftee gabbuute nama kennatu irra ilaalee haasa'e malee osoo akkana garaa ol gara galchitee waa hedduu argita jireenya biyya kanaa jechuudha. Waa hedduutu jira jechuudha wanni dhokataan. Kanaaf erga biyya baqaa keessa jiraatan hundinuu dhufeetuma ba'aa asirra buufata. Waa jennaan dhufee ba'aa asirra buufata. Anammoo gizee kuweet jirus geemii kana numan taphadha. Hojii kiyya geesse kushiina arabaa keessa tanan indoom kushiina arabaa hojjetaa taphadhaa iyyuu na argitan jedhee yaada yeroo tokko tokko. Numan taphadha geemii kana. Erga kaayoo dhufe biyya baqaatitti galte biyya kadhaatitti galte mataa haadha faate irraa caffaruu barbaadanii jechuudha. Anammoo kaayoo galuun mataa kiyya gannan qabdu kaayoo galuun kaayyoo kiyya nan jijjiiru kaayoo galuun waan qaran dalane nan dalasiisu. Argitee waan qaran dalane nan dalasiisu. Wama kaleessa kuweeti dalageedhas kaayoo dalaga. Wama kaleessa bayeessa. Kuweeti ramaa deemtaati. Kuweet maallaqa bareedaa qabdi. Heerumaa dhufe yeroo sana heerumaa qalbiin nakaateen dhufe. Baasaboora gubatee jennaan karaa deebine malee keezii kenna gubate. Astaghfirullah. Ayya khairu ma fi. Ma timiti. Alhamdulillah. Akkasanii akkaataatti namni nama ilaalutu iyyuu hin jiraa miti. Akkaataa wannooti. Inshaallah. Khairu. Gaafa asii bahe hagara. Gaafa asii bahe ammoo akkuma jetti hagara nama haasa'uun oolu gaafa asii achi bahe. Ni arkeetiin ilaalaa baru. Yoo muubii ilaaltee sin beeku sirrii hin jirtu. Waan jaarisiree siin jee hayaa malee hin jeellaal. Amma dabartutti takkachi dabarraan bishaan sun duwinaan. Kami biyya kanaa moo? No, an biyya kana by the way jaarsan qabu. Yookaan ammoo jaalallee biyya kanaatti qabu. Footoon deengatti harkee akkasiin boo'een sunoo. Arabaakesh? No, wallahi jaarsan qabu. Wallahi siin jira. Nuus tamanus adawii nutti gammachiisanii. Wallahi nama takka Annama takka keessi walitti qabuun hin qabu jedhe tokko bakka kana ammaas hin jechuu barbaada beektaa. Namoota hedduu yoo allaalu
waa sababaa godhatanii walitti dabalaman. Jaalala sababaa takka argite yoo qabeenya qabaatte bakka jiraa miti amma asuma keessaa waliin bahuudhaaf maal jechuudhaaf kan abbaa ofiiti sheekumanillee jiran. Anammoo waan akkasii san hin fedhu. Inshallah hireen tiyya biyya kanatti yoo kana hambiftu taate asin na hambisti malee kaayiroo keessaa bahuudhaaf jecha haafan taane qabadhee asiin ba'an. Asii yoo hafe asitti hafu. Namummaa kiyya na jaalatu jira. Kana hummaa kiyya na jaalatu yoo jiraate welcome. Kana jibbus yoo jiraates welcome. Gin ammoo namoonni hedduun argan asuma keessaa bahuudhaaf jecha kan waliin rakkatan wayii asuma achi bahuudhaaf jecha no ennee bara waan akkasiisan hin godhu. Akkaan dhageetti irra guddaan jarri asirratti agarra kun cuftii lafarra yoo agartee uummata fokkota jaan dhugaadha. Suni bara wanni ati beekuu qabdu waan rabbiin si uume namni sirraan fudhatu siin dabala. Filtarii siif dabalagaa filtara. Kun bar neechariidhaa miti bar. Waan neecharii tiktokiin baay'ee namaan diree xiyyaarraa fuudhee masirraa kan dhufe nama kudhanii dhufe dhiyoo tana kaniin fuudhee akka laaltu kanaa miti naan jaan. Akka laaltu kanaa miti inni ka jedhu inni gimbiidhaa of gana bahee inni akkasiin jedhu sun. Inni nuuf fakkotaadha namni sun. Taata bolokkeeta inni maaf of gana ba'uudha beree inni ati maaf gana ba'uu deddeemaan jedhini. Maal taphaatafee midhaan suura beekni akka manaatitti yookaan ammoo akka okkoteetitti. Simbaano seetee nama narrabsee nama biraa baadha nama kaan ta'u. Yaadaan fokkattuu na oolan jedhan is okay I am happy. Garuu inni namaan fokkataadha jedhu suni inni hoo nama akkamiiti? Innis waan wadaalacha takka. Barallee bar mee laali mee gaduma fageessiiti nama siin waa jedhu laali nama waa siqee kulaal ka farda kan kee hin qabnetu ka harree hin qabnetu farda kee qeeqa lukaan lafa deemaatiini si'ii makiinaan deemtu sana arrabsa argite shiroo nyaataa si'ii kitifoo nyaattu hamata argite kanaaf wanni malle bakka malle nama dhaabdi jetti Oromoon mammaattee jechuudha. Wanni malle bakka malle nama dhaabdi. Maayii dhugaa. Maqmaaqsa Oromoon nu baratte immoo karaa keessan sun maqmaaqsa Oromoo akkuma keenyaatti isinitti mane an duraan bar ganduma keenya qofaa maqmaaqsa himanse. Yaa taaniin an baay'ee way akka wati jajala guddadhe na himte isheen yeroo hojii geessinee jenne yeroo wal bira teennee hin jennu. Natti haasofti naqaatti. Oduu durii fana himti seenaa waa hedduu natti himti ni jira miti akka. Oromoon tun gisee waa katabdu maaliif hin laallanne waan biraatu katabuun beekani arraba maa kataban. Dhabanne wallaahi Oromoo tan nama jibbisiisan. Wallaahi dhugaa hin jedhaan Oromoo tan. Waan illa kun waan akka miti wala farra yaatu itti laalaan Oromoo tana maal yoo jette Oromoon ka jiru fooloo goone ka du'e fooloo gooti. Akka waan qalbii jalatti viidiyoo hojjetuufi Oromoon ka jiru hin boonne ka du'e bootti. Argite Oromoo jiraa boochiftu ka du'e hin boonne tanaan mee maal godhu waliin haasa'e rabbii jettu maal godhu waliin haasoftaati. Maaliif beekne wallaahi mataan rakkisan. No, ani bar wani haja bisa bar maaltu arrabaan gee nama tokko hin feetuu mi dhiisee sun bira dabru maal katab maaliif arrabu barbaachis arrabsitee maal harkatta. Jaali hundee isaati osoo booyan ka diirmartu boochisan Oromoo tana ganneet taate. Miskiin wallaahi ka diirmartutti namis am wallaahi hedduu na boochisa. Anuu booye wallaahi waan gisee akkas jedhe qalbiitti na cabse waan isin na goota maal. Miskin ticha tasaatiifu Suudaan cufatti gireen dheetee cabsitee cabsitee qaama kana manaa himaa geessinee miskin ticha biyyaa dirqibbe. Sunuu namni yoo gartee naamusaan maqaan kan kabajaatiin si gartee si gorsa fudhatee sun bira darbaar wanni arrabstuuf hin jiru. Gorsa himnaan haaya siin ta'u siin taane. Gorsi yoo siin taane naan taane sun bira dabarte gartee. Maal gootaree.
أنا ما صوفوجي كأوي برادة أنغو وي كباتة كده موسم ما نسوان تكاب نجا فتين بيتم توتا dia جراتة موسم ما لا تلو دوباره بيتم توتا مالف Oromo dar jechamu Oromo jawari mana hida kete gandana sirra gola fela turtemo Oromo hachalu qarbi kete tini asitti gotaman salale qarbi yala baste guba turte sammo Oromo sani jecha ani wonna yoda ay war binti te Oromo das binti nelle ta Oromo yadi kayetto ye Oromo ni rajade ba Absa yette Canada sirra lal tukuni wonna yette kunni niti nisa vera naftanyati una mo vera faranjiti Pegan Oromo fude ujala ka mame ati yo lalte jalmaro dirriba Oromo jala qabamiti Me Oromo da jechuun alaabaa adda bilisummaa Oromoo qofa of duuba kaayataniitiin ittiin boonuudhaan bara Oromoo wanni si godhu waa hedduutu jira bara. sagalee ta'uu Ati amma yoo Kanaadaa jiraatte OMN Kanaadaa jira kan jedhamuun Kanaadaa keessa bichaa deemtee viidiyoo waraabuu bicha osoo hin taane Kanaadaa jirta jedhamee kan maqaa biyya saniitiif siillee rispeektii kennu waa hedduutu jira. sirri hojii barbaachisa Akkas. duul nu agarsiisa Ati amma ofii kan keeti ati mee waan natti naasayin dhugaa rabbi baay'ee too much sitti aareetan jiraan gin hin dubbadhu malee waa hunda nyaatanii waa hunda kasayan hayyee naa bilbil qaalaman dhumneen barreessee kaayera waa'ee kan kee haa ta'u waa'ee kee takka qofa gaa takkaayyoo osoo hin taane lama sadii qaalaman dhumneen barreessee kaayera hayyee ani si bilbilure hin dandeetta isoo kennoo matar no matter yeah we will talk okay abshir okay well gana to much about the first lala ya ifitte mi dura ya isni fi wata ko beta mana sa senne mana liberata guste tara gote mana tara gote aywa pitatemi na yaa gani fitadee jira namicha ani ban namicha birbiri tabar sila site daketu ma kurkumin kamiin ni betatu Ay, Oromoo jedhee abiyyi it's okay haa ta'u Allah 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 ችግር በዝቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ ነው መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላህ ነው ሳጣ ሚይዘው ምጨበጠው አላህ ነው ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላህ ነው ባዶነቴ የሚሞላ